Gaaffilee Ingiliffaa wajji wal qabattu haasawaa muraasa agartee godhuu danda'u keetirratti teestiin sii kan naammaati. Waggaa 10 baratte gaaffii 10 yookiin immoo 5 sii kan danda'a. 5 tana keessa meeqa akka fiddu ni ilaalla jechuudha. Sadii ol deebisuun qaba. Sadii ol deebisuu walakkaa ol deebisuu danda'u qabda jechuudha. Hayyee maqaa keetirraa afaan maqaan keenyu siin jaalladhu. Maqaan kiyya Suleymaan Alijii Mahammadii. Eessarraa dhuftame? Iddoon dhaloota kiyyaa Harargee lixaa aanaa Ciroo aanaa gammachiise aanaa Ciroo jechaa jira duraanii aanaa gammachiise aradda balaa qolleetti hin dhaladhe baadiyyaa jechuudha. Saniif sagantaan sun sagantaa barnoota Ingiliffaa waan taateef dura mee jecha tokko si gaafachuu ni eegala. Gammachiisu hoggan jechi gammachiisu yookaan Ingiliffaadhaan afaan Oromootiin jechi gammachuu jedhu Ingiliffaan maal jettee yaaddame? Afaan Ingiliffaan gammachuu yookiin gammachiisuu gammachuu qayyoo kun Ingiliffaan maal beekta? Happiness. Akkasii jechuudha. Happy fi happiness kana wajjin wal qabata jechuudha. Kanaafuu amma wanni si gaafachuu barbaadeerra yeroo hedduu namni keenya biyyarraa yeroo bahu afaan Ingiliffaa faayidaa akka qabu eega biyya sanii bahee ni bara. Yoo namni afaan Ingiliffaatti haasa'u garuu hin beeku. Uummanni biyya biraa garuu gaafa biyya isaa irraa bahee biyya biraa dhaqu haaroo ittiin ta'u. Ittiin ta'e. Gisee biyya san dhufe akkuma afaan isaa yookiin uummata isaa bira dhufetti haasawa waan afaan san beekuuf. Namni keenya kun kutaa takka irraa kaasee ilaa 12 fixee hatta yuunivarsiitii illee seene afaan Ingiliffaa waan beezii yookiin fardii haasa'uu hin danda'u. Hin danda'u. Waa ibsachuu hin danda'u, waa itti nyaachuu hin danda'u, haakimatti dhaquu hin danda'u xixiqqaa kana jechuudha. Taarika dheeraa haasa'uu dhiisi. Wanni kun maaliif ta'a jettee yaaddame? Wanni kun wanni ta'uuf fakkeenya afaan Ingiliffaa akka naannoo keenya kutaa takka irraa jammarre. Mee afaan Ingiliffaa adeemnu afaan Ingiliffaa kutaa takka irraa baranne wallaaluu kun rakkoo biraati. Afaan Amaariffaa fakkeenyaaf afaan Amaariffaa kutaa 5 irraa jammarre jechuudha. Kutaa 10 namni barate ni takkata. Afaan Amaariffaa barreessuu dubbisuu namni danda'u muraasa jechuudha. Wanni kun immoo hawaasni keessa jiru ilaalcha hawaasni afaanii qabus gabbuudha. Amma fakkeenyaaf afaan Ingilizeenyaa biyyoota nurraa fagootti fayyadamu. Dura sila afaan biyya keessa yeroo kanaaf qophaan bareedaadhaa mire. Afaan Amaariffaa barachuudhaaf afaan Ingiliffaa afaan Oromoo ni miidhama. Ilaalcha hawaasni afaanii qabu gadi bu'a walumaa galatti. Dura namni fakkeenyaaf biyya sanitti osoo biyya alaa deemuudhaaf hawwiin qaban biyya san keessa jiraachuudhaaf afaan Amaariffaa sirriitti barbaachisaadha. Namni afaan Amaariffaa sirriitti hordofe afaan Ingiliffaa dirqama siiseen. Sigalee afaan hojiitu waan ta'eef afaan Amaariffaa kanaaf yoo dhimmamte afaan naannoo sirriitti fayyadamtu kanaaf yoo qophii qabaate. Asirratti hayyeesiin qaba jidduu. Afaan Amaaraa beekuun afaan Ingiliffaa baruu irratti nama gargaara jechuudha. Nama gargaaruu miti. Xiyyeeffannaan nuti afaan qabnu kana laal afaan Ingiliffaa gaafan biyya san keessa osoo hin taane akkasitti tajaajilu biyyoota nurraa fagootti. Afaan Amaariffaa immoo biyyoota san keessa afaan federaalaati. Afaan federaalaati. Osoo afaan federaalaati ta'ee jiruuti afaan Amaariffaa akka hin baranneef dhiibbaan ni godhama. Kun godhamuu qabu hin jaan. Yoo barreessuunis miidhaa ni uuma jechuudha. Afaan baruun jechuudha. Afaan biraa waan biraatu yoo barte afaan miidhaa ni qaba jechuudha. Immoo yoo saniif qophoodhe biyya san keessa jiruuf yoo sirriitti qophoodhe biyyoota alaatiif illee dirqama ni qophoodha jechuudha. Sigalee. Saniifuu akka rakkoo tokkoffatti halaaltu sababa rakkoo ilaalchaati faayidaa nuuf hin qabu. Faayidaa nuuf hin qabu. Yaada jechuudha. Sagantaa isaa barataan oduma beenu kutaa keessaa baanee ala deddeemuu ture. Osoo afaan barachaa jiru. Immoo sila barataan amma barattoonni keessattuu amma ganaa barachaa jiran sila irratti dalagame afaan kun akka fedhallee ta'u irratti xiyyeeffatamee keessattuu afaan barumsi guddaan nuti amma fakkeenyaaf an amma gaafa baradhu torbaanetti sagantaa ni baafata barataan hundi sagantaa baafata. Sagantaa kana keessa wannummaan afaan jaamuun jiru afaan Oromoo akkumatti nan beeka jetti yaada nan dalaga qormaata illee akkasi qo'achuu nan fe'isa jechuudha. Afaan Amaariffaa hin dhimmamu akkas garuu immoo fiildii sagantaa isaa san irratti daleeyde afaan san hundaa'u jechuudha. Yoo irratti daleeyde qormaan namni afaan Amaariffaatiif afaan Ingilizeenyaa sirriitti qo'atte
qabxiin si gargaaranii kutaa raaqollee kutaa si dabarsanillee isaan kana jechuudha. Waan afaan taateef yoo biri wanni isaa garte siif gala qabxii dalaguufillee isaa si gargaara. Kutaa raaqotatti dabruuf. Bareeda gaaffii biratti si dabru. Wanni ati jettu kun walumaa galatti wanni irraa gale sababni tokkoffaan afaan biyya teenya keessatti ingiliffaan nu gargaaru saniifu maalirraa itti xiyyeeffanna qayyoo rakkoo sanii jechuudha. Rakkoo sanii. Rakkoon biraan jirti akka rakkoo barsiisaadhaan fakkeenyaaf barsiisaan afaan ingiliffaa yeroo isin barsiisu gaafa duraa jechuudha kutaa takkaa kaasii hanga ati amma fakkeenyaaf kutaa meeqa baratte? Ana 10 baradhe. Ilaa 10 baratte? Akka nama biyya biraa jirutti odoo biyyoota ollaa Keeniyaa biyyoota gartee Ugaandaa kana yoo fudhanne namni kutaa 10 barate haaskuul giraajuweet godhee jira jaama eebbifamee jira afaan sirriitti haasa'uu danda'uu qaba jechuudha. Manni addunyaa akkasii beeka. Garuu namni keenya 10 dhiisii yuunivarsiitii ufite afaan hin danda'u. Hin beeku jechuudha. Saniifu rakkoo sana amma barsiisaan jechuudha. Barsiisaan qulqullinaan barsiisu ni jira akka ati amma kutaa takkarraa kaasee ni jira barsiisaan. Ana amma barsiisaan hin jiru jechuun barsiisaan ni jira. Nuti ilaalcha kan nuuf dhabeedha malee barsiisaan fakkeenyaaf mana barumsaatti sagantaa torbeetti jechuudha afaan ingilizeenyaa guyyaadhaa baratama. Akka sagantaa darbii afaan ingiliffaa guyyaadhaa baratama. Asirratti barsiisaan ni jira jechuun akka addunyaatti kam ta'uu qaba? Tokkoffaa barsiisaan si barsiisu sun ijoollee kakaasuu danda'u qaba akka afaan kun yeroo hunda isa barbaachisu. Wanni addunyaarra jiru habarraa kun ingiliffaan akka barraa'e. Ijoolletti himuu danda'u ni jirti kun jirti. Ammallee barsiisaan siif hin fixa qoy. Deebii barsiisaan ammallee gartee ijoollee tana kakaasuu irratti akkami gaheen barsiisaan taphatuu fi barsiisaan kun immoo ijoolleen akka walitti haasootu ni shaakalchiisa moo gabatumarra barreesseetu barreessaa jeeni deemamu ijoolleen akka walitti haasootu ni kakaasa barsiisaan hanga ammaa ati agartee jira. Barsiisaan akkasitti gartee fuuldura afaan kun haalaan si fayyada jee barsiisaan naannaa isaanii fakkeenyaaf baratuma yeroo dura xiqqoo barateetu gaddeebee si barsiisa. Barsiisaa jabaan dhufee kasi barsiisu ni takkata. Si galee? Asirratti barsiisaan akkasitti dhibbaa dhibbatti afaan kun afaan sirriitti fayyaduu jee inni dirqama isaa noo barsiisa. Malee akkasitti afaan kun boodaafillee si fayyada. Yoo biyyaa baate afaan kanaan yoo biyyaa baatallee afaan kanaan nama walii galuu dandeessa. Jee dhibbaa dhibbatti yoo teessee garuuti qaraatee ol garagalchina nuti malee barsiisaan jala sanitti dhufee inni godhatuun gartee waan san nu ibsu hin danda'u jedhee yaada. Nu ibsaa sun turre jechuudha. Waliinis shaakalaa jee amma ati takkaa jechuudha hanga kutaa 10 baratte kana. Barataa si maddii jiru wajji shaakalee wajji haasa'e jee barsiisaan sanirratti isin kakaase takkaa jira. Asirratti barsiisaan kun akka abbaatee maqaa irra haawuleen ta'u akkas jeelleen numa jira. Akkas jeelleen numa jira. Hawletti nu godhee conversation jee waliin haasaa nu ijoolleen numa jira alattillee shaakala barsiisaan nuun jira. Immoo wanni guddaan barsiisaa qofa osoo hin taane maatiin nu hordoftu. Maatiin barataa kan hordofuu danda'udha ammatiin. Kana bakka sanii bakka yoo bakka maatii sanii tokko rakkoon ta'e malee barsiisaa irra dhibbaa dhibbatti wanni haa'uu danda'e jechuudha. Ijoollummaan barannes waan kana silaa maatiin nu duubaan jajjabeessanii nu hordofanii waan nuti irreeru. Amma sagantaa barataan manaa bahuu malee sagantaa guyyatti barumsa gaafa barattu qabda boqonnaa baddee irbitii baddee waan hin taane waan akkana haa dabarsaa deemta jechuudha ijoolleedhaan. Wanni kun garuu amma sirra dhaga'ama. Sirra dhaga'ama. Bareedaan deebiste amma gaaffii itti aansi dabru. Wanni haasawaan hedduu garuu gaggabaabsinee deemne malee hin dhumtu. Amma maaltu jira? Ati waggaa 10 barattee yoo xiqqaate. Waggaa 10 kana pireedii takka takkanuma qabda. Leelumaan qabee. Inuu 9 fi 10 wanni ati barattu hundi ingiliffaadhaan. Ingiliffaadha. Akkasii mire? San dura immoo kutaa pireedii takka daqiiqaa 40 mire? Daqiiqaa 40 guyyuu gara waggaa 10 barattee jirta. Waggaa 2 xumuraa immoo waan hundaa'u sabjektiin hundi ingiliffaan. Ingiliffaadha. Amma hanga baratte kana yoo akkana sammuu ta'e tana ilaaltu jecha ingiliffaa meeqaatu mataa kee kana keessa jira si fakkaatti tilmaamaan. Jecha ingiliffaa akkuma waliigalatti gaafa dura askool dhufnu jechoota kana hedduu hogguu jecha kana histirii fa'aa dubbifnaa siivik beektaa civic physical education kana amala gaarii kana ni dubbifnaa jecha nu haaraa acha keessa dhufu dictionary tokko jira dictionary afaan oromootti qusaniin saniin illee hiikaa qochaa ture haga tokko akka irraa xiqqoo nu galu si galee
amma hagana jee himuudhaaf hedduu ta'uu danda'a. Hedduu ta'uu danda'a. Garuu walitti qindeessee haasa'uudhaaf dhiibbaa godhu jira narra godhu jira malee akkasitti muraasa ta'ee waan dhiphisa himu miti. Siifin salphisam. Fakkeenyaaf namni tokko gaaffilee Ingiliffaa wajji wal qabattu haasa'uu muraasa agartee godhuu danda'u keetii irratti teestiin sii kan naammaati. Waggaa 10 baratte gaaffii 10 yookiin immoo 5 sii kan danda'a. 5 tana keessa meeqa akka fidduun ilaalla jechuudha. 3 ol deebisuun qaba. 3 ol deebisuu walakkaa ol deebisuu danda'u qabda jechuudha. Hayyee fakkeenyaaf namni tokko mee Ingiliffaan gaafuma salphaa bishaan dhuguu na barbaachisa jeeme. Bishaan dhuguu na barbaachisa. Waliigala jecha kun meeqa afaan Oromootiin? Bishaan dhuguu na barbaachisa. 2 na barbaachisa 3 jecha 3 jecha 3 waliif fidu jechuudha. Bishaan dhuguu na barbaachisa. Na barbaachisa. Mee Ingiliffaan akkam jenna? Ingiliffaan. Jechoota sadeen kana keessa kan beekamee jechaati beektu dura. Bishaan ni beekta. Bishaan watariidha. Watariidha. Dhuguun maali? Amma bakka I take. Dhuguun dura maali? Diriinkii? Dhuguun diriinkee. Hayyee. Na barbaachisa ka jiru tarii yoo sitti ulfaatan beeku jechuudha. Jecha na barbaachisa jiru kana beektaa Ingiliffaan. Barbaachisaa kana. Niidi jechuudha hayyee hayyee. Niidi eegatee mee qindeessam. I need drink water. I need drink water. Amma bareedaa jirta. Xiqqishoo qofa sirreessu sirraa eegan. I need eegate drink water. Jecha tuu jedhu qofa itti galchu sirraa eegan. I need to drink water. Bareedaa jirta jechuudha. Takkaffaa argatte. Gaaffii lammaffaa. Kanuma kana fakkaatu. Eega nyaachuu dhuguu na barbaachisa jettee. Bishaan dhuguu na barbaachisa jettee mire. Nyaachuu na barbaachisa. Nyaata nyaachuu na barbaachisa. Nyaachuu na barbaachisa jeeme. Nyaachuu na barbaachisa. Asirra uummata qofa jijjiirudha. Mee akkam jenna? Nyaachuu na barbaachisa. I need to eating. I need to take food. Eat. Bakka asirratti eat ma qofa itti dabalta. Drink jettu eating bakka buusta jechuudha. I need to eat. I need to eat. I need to eat. Yeah. Jemerate? I need to eat. Akkas ta'a. Lama argatte ammaati. Barataa cimaa turteen isaa gaafa dura. Yaa laa dila deemite. Hayyee.